sin jaalladhu cufa keessa ilmaan Oromoo akkam fayyumaami arra waniin dubbachuu barbaade eenya kana ilaa torbaan lamaan waa'ee Shimallis Abdiisaa jala deemee takkaafi lamatti gartee odeeffachuu irra ture. Shimallis Abdiisaa kun eenyu jeetiin gaafa tamaarii irraa eegalee dhaloota isaa irraa eegalee inni akkamitti gartee Shimallis Abdiisaadha mootummaa Oromiyaa ifinjee lafa Oromiyaa ta'e inni bulchu akkamitti Oromoon ajjeefamti akkamitti Oromoon rashanamti akkamitti gartee mucaan kun eenyu inni eessa gartee jeetiin odeeffachuu irra kote odeeffadheetiin torbaan lama gartee information isaa walii guurachuu ture. Shimallis Abdiisaadha akka inni gartee laacalloon Oromootu itti dhaggeeffamne bareetiin as deebi'e. Akkami bartee yoo itti nagaafattan sunii fi limaati sheer godhaa bira dhageessaan haa dhaga'uu qaba gartee nama inni shawwatu hin jiru sheer naa godhaa bira dhageessaan. Shimallis Abdiisaa kun tamaarii gaafa ture gartee Oromoo ijoollee yuunivarsiitii keessa jirtu wanjaluu tureen. Fattaalee ijoollee tun gartee waan isaan dalagan jala deemee fattaaluu tureen. Ijoollee meeqaantam nyaachisee ijoollee meeqaantam ajjeesisee jiran Shimallis Abdiisaa. Shimallis Abdiisaa kun haati isaa abbaan isaa eenyu jaa odeeffadha. Abbaan isaa Oromoodha 100%. Haati isaa too Amaara. Haati Shimallis Abdiisaa Amaara. Afaan Oromootu ammallee dubbachuu dandeessu. Wanni gartee quuqaan haadha Oromoodha. Abbaan Oromoodha quuqaan isaa wanni ittiin dhaggeeffamneef saniif. Gartee wanni abbaan Oromoodha karaa sharamu jiru ittiin dhaggeeffamu isatti. Maaliif gamni kunis isaa faamilii isaati. Gamni kunis isaa faamilii isaati. Kanaafuu gartee inni doesn't care about it. Nijiraami aangoo isaatii fi maallaqa isaa waliin qabachuu irratti akkamittiin gartee tuulama karaa tuulamaa kana jiddu galeessa kana akkamittiin jaaraa akkamittiin gartee nuti abbaa qabeenyaa taa'ee jiraannaa malee dantaan haati Oromoo tara shanamu jirtu. Tawallagga keessaa gartee manni irra gubachuu jiru dantaa isaatii miti. Shimallis Abdiisaa haati isaa akkamitti Amaara taatee jeetiin gaafadheen. Shimallis Abdiisaadha haati isaa Amaara 100% Oromoo. Ani bargazeen ifin opiidiyoo tana keessa gartee gantuu hattuudhaa fi diqaalaa waliin qabamee jira. Diqaalaa tana Oromoon firraa ija banatanii gartee addaan baafachuu qabdan. Dhaabni kun dhaaba gartee Oromoo bika bu'uu miti. Shimallis Abdiisaa haati isaa Amaara 100% sinii magaana amantan nama dhubaatan deema jala deema odeeffadha barbaadaa fida. Haati isaa Amaara. Gartee afaan Oromootu hin dubbattu. Afaan Oromoo ammallee amman tana dubbachuu dandeessu afaan Oromootu. Sigalee dantaan Oromoodhaa ittiin dhaggeeffamu. Wanni ittiin dhaggeeffamne san gamanaanis faamilii isaati. Wanni inni godhuu danda'u takka illee hin jirtu jechuudha. Sigalee san jiraamti inni dantaa isaatii fi xiqqimii isaatii fi gartee bu'aa isaatii fi gartee akkamittiin gartee inni jiddugaleessa kana gartee qabeenyaan guddifnaa malee haati Oromoo tawallagga keessaa manni irra gubachuu jiru rakkina isaatii miti. Abbaan Oromoodhaa ka gartee walloo keessaa du'aa jiru abbaa isaatii miti irratti doesn't care namni du'uu sarara kaa'en haati Oromoo taarargee keessaa du'aa jirtu abbootiin gadaa gartee warri isaan rashansiisanii ammallee hin hidhamin ammallee walitti qabamanii taa'u jiran gartee warri rashansiise isa faadha. Ani maalirratti akkamitti gartee ilmoo Oromoo yoo ta'e quuqaa Oromoo yoo qabaate mucaan kun gartee akkamitti gartee lubbuun namaa Oromootuun dhiirsa harkatti mootummaa inni bulchuun akkamitti du'anii ilmoon namaatu cuftee rashanamtee takkaan duute akkamiirra fuutan ta'ee quuqaan Oromoo kun gartee nama quuqa bikka feete jiraadhu Oromoon samii feetu haa jiraatu feetu Ameerikaa miidhagchi feete irraa jiraatu Oromummaa tan akkana si goggodhaa beete akkamitti fudhachuu danda'ee jeetiin jala deemuu ture torbaan lamaan jala deemee oduusaa barbaadee fe'ase. Gizeen baasuu bara akkanaan anjanii natti himan. Tanaafuu Oromoon gartee diqaalaan opiidiyoodhaa Oromoo bikkan buutuu hoggu dhibbata akka gurraan dubbachaa oolan namni Oromoo taatan nama 10 ol gartee nama gartee Oromummaarra hajaan qabne natti himan. Abalu jeetiin cufa isaanii ammas maqaa fidee dhufa. Gizeen fi information gaariitti gaa harkaa qabaadheen. Eenyu cufti isaanii maqaan Oromoo malee maqaa gubbaa Oromoodha malee maqaa gubbaatu abbaa isaaniitu Oromoodha malee cinaan isaanii kan gartee Amaaraa fi Guraagee galan. Sigalee tanaaf rakkoon Oromoodhaa itti mallachuu dandeenyeen. Rakkoon haati Oromoodhaa itti dhaggeeffamuu dandeenyaan. Rakkoon haati abbaan Oromoodhaa gartee abbaa rashaname, abbaa ajjeesan, abbaa akka fayyadatee doesn't care about it, they don't care about it. Isarran kaayyanneen isaan. Irran kaayyanneen irrumaan kaayyannee dantaa isaaniitii miti. Haduu jiru kun irran kaayyanneen aangoota nya kami jabeeffannaa akkami aangoota nya jabeeffannaa malee isaan they don't care isaan irran kaayyanneen. Jala deemaa jara gartee warra amantan ogoree wali qabamee taa'u kana gartee cufa isaanii wali qabaatiti deemaati. Mi haati Shimallis Amaaraa miti kanaan gattan wallahi qarshi kumaan isinii kanna deemaa fidaa kotta.
qarshi kuman kaasha sinii kan abbaan san gartee evidensii afaan oromoo dubbate laal dubbisanii viidiyoo wajjin qabdanii bitan qarshi kuman sinii kan afaan oromoo malee dubbachuu dandeessu akkasi yoo maqaa sinii lakkaa'ee kaanis gartee information isaanii waan guututti waliin qabeetiin dhufaan nama meeqa gartee warri haati isaanii kan guraagerraa kan gartee amaararraa abbaan oromoodha akkuma namtitti gartee ta oromoo gartee warri sana lubbuunaan isaanii maareetti arrabsana gartee warra akkasii kana warra kana kan warri gartee dantaan oromoodha oromoon haati duutu abbaan oromoo haduu hatti dhaggeeffamneen akkamii aangoota nyatu qabannaa malee isaan oromoon gartee duutu irraan kaayyanneen tanaaf oromoon gartee bikka isin firra raftanitti hin jirtan mootummaan tun gartee mootummaa gimboo sabaattiiti isin himnee jira dhibbata akka isin himnee jiran tanaafu oromoon ati aangoon qabdu haate gartee gizeen qabsaa'uttee gartee gizeen wal jaartee waliin fattaaliin oromoo wal cinaa dhaabbattee gartee ilmaan kee gartee akka obboleeyyan kee duune akka lammiin kee duune akka himni kan kee duune godhuu dandeessu yeroon teessan ammaan tan wanni isin eeggatan maali wanni isin eeggatan kan jirtu oromoo divide rule godhuudhaa fi gartee kafaa'oo hidhaarraa baasanii adda bilisummaa oromoodhaa hidhaa keessatti hambisanii taa'u jiranii adda bilisummaa oromoo gizee hidhamtee hidhaan mana keessa taa'u jiraate nagee kamtuutu waliigala kamtuutu biisanii keessa qobataa jettanii yaaddanii adda bilisummaa oromoo maal balleessa jarri warri adda bilisummaa oromoo warri gartee mana hidhaa keessa walii qaban akkamittiin gaafannee warri mana hidhaa keessaa jiru sun gartee hidhaa keessaa bahee waliigaltee sanirra ni dhufanii waliigalteen kijiba obboleeyyan kiyyan ni amantanii an amma meeqaan durattis viidiyoo tokko irrattis dubbateetiin jiraan waliigalteen jaamuun jiru yerootti laallachuudhaaf gartee humnatti godhachuudhaaf maallaqa waan harkaan qabne ikoonoomii waan duutee jirtuuf humnatti laallachuudhaaf dirdiriin godhaa waliigala goonaa waliigala gartee waliigalteenyaa haasoinaa mare kijiba mee waliigaltee yoo jiraate maaliif adda bilisummaa oromoo hidhaarraan baasin maa wali qabee ta'an hanqa kafaa'uudhaa garteechi baaseeti oromoon beekte balli gammadu waan taataniif gizee kana gartan kana gala waan fiida waan beekaniif jara kana kaan hidhaarraa baasaniif jara kaanis badii qaban habbata akka badii qaban duwaarfaan badii qaban baqqalee garbaadha hamzaa boorana baadii habbata kan qaban hinaaffaa fidarmeen hinaaffaa malee habbata akka jedhi badii takka illee qabun jarri kunillee badiin qabaniin hinaaffaa waan irraa qabaniif oromoo tana gartee akkamitti deemaniin oromoo divide rule godhuun baan kana gartee fi qabdeeti kana gartee fi raachi dhiibdaan tanaafuu gartee divide rule goota kana korrafee kophaa dhaabbata kan gartee ni jiraa miti gammadee harka dhawa sana waan beekuuf namtichi divide rule si godhee kan mana hidhaa keessa walii qabee kan gartee asiin jiraa miti kan gammachuudhaan jirtan waan takka waan balleessan takka illee qaban mirga isaanii gaafachuun dirqamata. mirga isaanii gaafachuudhaaf gartee wanni nama hiisaa takka illee hin jirtuun dimokiraasiidhaan gartee heera san jarti ifii isaatii dhibbata akka piroomisa seenee gartee gumeeqa gartee wanta kana mircaa kana gartee heeraa fi seeraan gartee haa ta'u goona jee dubbachuu tureen akka jirutti caasaan inni gartee aangoorraa qabu lalame abiyyi kun gartee caasaan inni aangoorraa qabu ha gartee gama wantaatiin. Gama gartee namtitti koortiidhaatiin eenyu tametti gimboo sobaatiidha. Tawartee mircaa gubbaarratti girtu eenyu gimboo sobaati akkasuma deemgaa cufa isaanii yaami kaa biraanuu gaarreessi jira cufa isaaniitu yaami mootummaa gimboo sobaatiidhaatti OPDO'n gartee oromoo jala cabsuudhaarratti. OPDO'n gartee jala cabsuudha oromoo jalatti ajjeesuurratti jala rashantee OPDO'n gartee fuutee maal gooti gimboo sobaatiidhaaf gartee borcuma isaanii lafarra gajjabeessu jirtiif ilmaan oromoo sanarra du'u jiran. Bilaashi kawaan balleessi gartee gimboo sabaatiidhaaf aangoo isaanii tiisisuudhaaf jecha aangoo isaanii tiisisuu jecha oromoon bilaashi du'aa jirti. Kagartee wallaga keessa gaggeessanii gaffeefchisaa jiraniisi laal aangoo isaaniiti jecha ilmaan oromoo achitti oromoo wal nyaachisanii wal ficcisiisanii wal nyaachisanii ficcisiisuu jiranii. Yoo gartee nageenyi kun haabuu ka barbaadan taate maaliif gartee uummata mana hidhaa keessa walii qabanii bira ta'aniin. Mana hidhaarraa baafne uummata kaan waliin gabbaasanii maaliif ta'anii waliin haasa'an nageen barbaadan kaa maaliif jara kanaatu nagee hin barbaanne isaaniif nagee waan hin barbaanneef isaan laal isinii meetiin jira jarri wanni gartee maallaqa waan hin qabneef ikoonomiin biyyasanii daaraa waan taateef waan gartee nageen Ameerikatti qattee hajibuu barbaadan uummata Yuurooppii hajibuu waan barbaadaniifu maal godhan nagee buufnaa nagee ni gartee haa dhufu nagee goonaa nagee handirdiri goonaa maadhe goonaa jinni goonaa jaanii haasa'an sammaa jechuudha maallaqa akka deengaddan gartee Oromiyaadhaaf kumni miliyoona 10 akka kannameef jaanii dubbatan sani kan inni barbaadu deengadda amma jara Amaaraatiif miliyoona 10 akka kannameef kagartee Oromoodhaa gizee kannamee miidiyaan cufti noo faan banee bisifikata akkamii Oromiyaa bichaaja akkamii Oromoo bichaaja yaanii faan banan Oromoon teenya waan dubbatte amma kalee gizeen fi miliyoona 10 akka kannameef Amaaraaf
Miliyoona kudha kan nama ibsan dagartee namta koyi dubbatanii kasaanii raccitee jira jechuudha. Maali wanni inni barbaadu tures maali maallaqa waan hin qabneef ikoonomiin biyya daraa waan taateef doolaarii biyya keessa waan hin jirreef nagee jeeni lafa laallateeni gartee hanqa inni haala mijjeeffateeni gartee gini jiraami nagee jaanii kan qawwee dhaabii gartee nagee akka harkatan akka nagee jaaniitti Ameerikaa akka jiru waan barbaadu feek jechuudha. Feeka waan godhuu barbaaduu fi akkas jeeni gartee maallaqa Ameerikaa seenee doolaarii biyya seenee mi sanbooda maal godha diriidha jeetuma gartee leetii irratti gartee isaaniinis kotta jenni ulaagaa namni walii galuu irratti gartee ifiin namni bira eenyu mootummaa kana amana. Mootummaan kun gartee nagee jeeti ijoollee amma duraa gartee woboodha galchee summiidhaan ficcisiisan alamuu simeenfaan. Gartee ficcisiisan eenyu isaan amaneetitu isaanii wajjin gartee ijoolleen tun lubbuu si jibbite kadeemtee deemtee haareetti qawwee firraa buustee isaanii wajjin amantee diriirii gootuun yoo namni alagaan biraa isaan gidduu jiraatee gartee waasiin jabaan jidduu jiraatee walii farraman malee eenyu abbaa isaanii isaan amana. OPDO'n gartee uummata diqaalaa oromummaan qabne ha gartee sanyii siidhaan laaqii diqaalaa har lamaa waan taateefu eenyu abbaa isaanii isaan amana jaalmarroon gartee fi gartii fi guruppii namaa kafaa'uun fi gartee abaa'uun ejjennoo gaarii fudhatan baga fudhatan likki fudhatan ejjennoon teessan ejjennoo qubatan ejjennoo teessan ejjennoo gartee impoortantii kataate baga fudhatan isaan ulaagaa isin barbaadan san isin guutuuf hin deeman beekaatii maallaqaan harkachuuf jechi gartee ulaagaa san gabbaasanii isaan gartee nagee buufna nagee inni kijiba Tigraay ammallee lolarra jirtiin. Gartee Oromiyaan keessa lolaa jiran ibiddechi balbalu jiru maal inni hanqa gartee lafa tolfachuudhaaf gartee hafur baafannaadha uummata irra fudhateen fi maallaqa akkatti seenu gartee tooftaa taa'ee mala baasu turan taniini gartee arraan tana hafur baafatanii ammaan tana gartee foggora isaanii eegalani warri ammasii fi warri garsan keessa warri horee san keessatti gartee maraxameetitu warra saniitu gartee waliin taa'an warra habimee warra isaan gas jiru gumboo sobaatti akka jirutti jaraa maaraa akka jirutti. Sani taa'eetu isaanii hojii taa'ee hojii jiru godha namni walii galtii nama wal dhabee fi kaanis ragaan kaanii wajjin gartee waliin taa'anii haasan kaafaa'oonii fi addi bilisummaa Oromoo ejjennoo gaarii fudhatan baga fudhatan likki gootan hattuun kun isa sassabuu deema ammaasi malee wanni biraata kan jiru maa mana hidhaarraa uummata hin baasin uummata mana hidhaa jiru san maan baasin kaan achi qabee gartee kaan achi tukkaamse kaan achitti gartee ilmaan namaa rashanu jiru maa sammaan dhaabiin. Maa hidhaarraa uummata hin baasin nagee dhugatti barbaadu taate maa uummata gartee hidhaarraa hin baasin maaliif gartee nagee uummata biyyaaf illee maan kanniniif hafur baafannaa fudhachuu jira Oromoon akka hin dagadamne gartee isin gartee uummanni keenya acabcaabiidha waan xiqqoo takkaatu isin gammachiisas waan xiqqoo takkaatu gartee dhiiga isin dhaabaas so tanaafuu wanni namtichi kun jiru 100% kijiba. Wanni inni takkallee wanni lafarraa gartee dhugaan ni qabatee deemu jiru takkallee hin jirtu. Isinii himeetiin jira warri OPDO kan jira toora nama 20 oliiti gartee namni abbaan isaanii Amaara abbaan isaanii Guraageedha gartee abbaan isaanii Oromoodha haati isaanii Guraagee fi Oromoodha. Jara kana gartee warri dantaan Oromootti dhaggeeffamneen jara kana gartee warri abbaan Oromoodha gartee laalaan isaatti dhaggeeffamneen jara kana gartee ilmaan Oromoodha qacceen Oromoodha gartee warri gartee lolee isaan kana gartee wayyaanii amma 27 isaan taanii kaalsii dhiquu turaniif. Wayyaanii gartee amma 27 gartee isaan taanii harka dhahuu turaniif gartee isaan taanii ergannoo taanii dalaguu turaniif irraa buustee irraan tana bilisa isaan baaftee akka isaan achi keessaan akka isaan goote ijoollee qeeroodhaa ta'e isaan gartee firraa suusatanii tan ta'e sarara shansu jiraniin qeeroon gartee sirra shantan irraan tana waboo keessa jirti. Qeeroon irra sirra shanu turte gartee waboo hojii dhaabbattee waboo hojii falmachaa jirti qeeroon jajjabeen. Gateechi falmachaa jirtiin garuu isin paradaan keessan addunyaan isin irra beektee jirtiin namni ganaa isin dhaga'uun hin jiru Oromoon gartee namticha kana gartee akka wanta firaa eeguu qabdaniin akka gartee xilaanni keessan badaan isin balleessuu irratti malee takkaa Oromoodhaa fi waadala geettee Oromoon akka fineenin Oromoon ati naman qabdu ammaas nama ollaatillee ollaan qabduun Oromoon gaafa toltee gartis jarri Affaaris gartee Oromoo hojii dhaabbatan garri Somaaliitillee gartee gizi Oromoon jabaattee humna jabeessite si hojii dhaabbatan ati humnatee jabeessuu irratti gartee akkamitti yuunitii jabeessuu irratti gartee Oromoo waliin dhaabbachuun dirqama keeti gam tokkotti mee Oromootiyya mee waan takkaas hin garsiisaa jarri kun yoo laaltan saba xiqqaadha qoy isin hin garsiisani. Isini garsani. Jarri kun saba xiqqaadha. Du'anii gala.
Okay? Jarri kun nuti Oromoon gartee miiliyoona 65 yannetti dubbannaami. Okay? Jarri kun du'ee dhabame daaraa goonee gartee bittin jee qilleensarra faca'ee ganaa gidduu uumaan isaanii hin jirtu jee dubbachuu ture. Jarri kun har'a akka jirutti hiji akka jirutti dargaggeessii fi dubartii fi cufti isaaniitu waliin hidhataniiti waliin jabaatanii waraana amma Abiyyi gartee waliin hidhatanii jiru kun jabaatee gartee ni jirraa nuti ammallee barullee ni jirraa gartee duunee hin dhabamne gartee nuti gartee daaraan taanee jaanii amma viidiyoo kana gaddisan viidiyoo kana wanni gaddisanii jiru simu amma Abiyyi waraanas baasuu deema. Waraana gartee toora 8,000 9,990 eebbisuuf deemaan amma ni garta yeroo gabaabduu xiqqoo takka booda dhaggeeffadha akkanumatti ilaalaan waraana eebbisuuf deemaan waraana kana maal ammas lola deebuu deemaan isinii meetiin jira maallaqa barbaade malee inni nagee uummachuuf miti amma jarri kun dhume daaraa taane jaaniin jara kana Oromootiya beelawanii makiinaa inni beektan Somaaliyaarraa gartee uummata Asmaraarraa Oromiyaa biyyoota Itoophiyaa san guutuu beersabii guututti itti bobbahanii meeshaan duroomiin adda addaatiin gartee akka ajaa'ibaa kanatti cufti isaaniitu gartee duroomiin adda addaatiin meeshaan alaatuun alarraa tangalee hin jirtu uummata kana fixuudhaaf gartee uummanni kun har'a biyyee arraabee namuma akka keessanii kabilisummaa fedhuuti har'a biyyee arraabeeti jarri kun lafarraa ka'een Oromoo miiliyoona 65 jettan miiliyoona 65 kun gartee Joollee isaanii jajjabii har'a warri gartee tokkomaa jiru warri gartee qabsiisaa jiru warri fattaalaa jiru Oromoodha. Maaliif kun ta'uu danda'e? Maaliif kun ta'a? Nuti namaa gadi jirra. Nuti gartee namaa gadi dhaabbachuu jirra namaa gadi jirra. Akka namaa gadi gargaaruu jirra dhaabba kan akka nuti gartee wooboo gargaaruudhaaf duuban deebinu jennee jirra. Maaliif fattaaltan? Karaa isaan deeman maa himtan? Akkamitti dhiirti akka ta'eeti duutee beelootee gaafa lola gartee lola bajaasa keessa jiran fincaa walii fincaananii bishaan dhabiinsarraan jarri kun gartee walii qodoonis wayyaa dhuga dhiira sii gadi namaa gadi jiran jarri kun akka keessaniiti dhumanii bardaaraa ta'ee jee bara biyyuu foggoru tureemi har'a eessaa dilli kun hidhate eessaa meeshaa bitatan xiyyaara kamiititu himee meeshaa bitee fi har'aan tana gartee akkanatti hiji dhiirummaa isaanii onnee isaanii lala dhiirummaa isaanii lala. Onnee isaanii lala. Sigale? Okay, jajjabeen karaa isiin deemtu maal abbaa keessanii fattaaltan. Ati maali duunsiif ati zalaalamaalam du'uu dirqama qabdaa. Ati du'uu qabdaa zalaalamaalamii. Maaliif gartee wannummaan karaa kana bahan karaa san bahan jettee eenyu abbaa keessanii gargaaruu jirtan warri fattaaluu jirtan sin beeynaa takka takkatti maqaa keessan qabna. Akkam abbaa keessaniitiif gartee karaa isaan deeman karaa kana deeman karaa san deeman gartee akkamii fattaaltan. Hiriyaan teessan akkana hidhatteetiti dhiira taatee jabaattee gartee gaachana sii bira dhaabbattee waliin dhaabbachuu jirtiin. Ati maal abbaa keetiitiif fattaalta. Karaa isaan deeman maa himta. Gartee bishaan dhugaattee mana tolmeessee oopidiyoo diqaalaa jara Amaaraati wajjin dhaabbatu Amaaraa wajjin gartee warra gartee Amaaraa fi Asmaraa wajjin akkamiin summi nyaachistee akkamii ejjeesta akkamiin si harka du'an siyyacha gartee gaara seenee bara bilisummaa teessanii jecha seenanii bara bilisummaa teessanii jecha bara adaatitti geessoo laalee harkuu hindu'inii jetteeti bara warri deemee bara ijoolleen san bara warri gaara kan seene. Abbaan kiyya osoo laalee harkuu gartee akkanatti hin du'ini haati kiyya osoo laalee harkuu akkanatti gartee manni irratti hin gubatin jeetiti bara gaara seenee bara akka keetii kabarachuu fadhu ka jireenya fadhu ka gartee horee fuudhee heeruun fuudhee bultii qabatee ilmaan horuu fadhu ka jaartii qabatee gartee wajjin gammachuu fadhu sigalee ka jireenya isaa gaarii fadhu bara saba kiyya akkana laalee dhaabbadhee laaluu jee bara gaara seenee akkamiin saba keen ka'e akkamiin fattaaltan. Akkamiin fattaaltan asiin bahe achiin bahe jettanii warri fattaalu jiru Oromoodha. Takkatti siniim na magaalaa taatee wajjin ganda taatee wajjin maaliif fattaaltan? Badhiira akka teetii kun akkana hidhatee gartee saba isaatiif gartee beelawee du'ee fincaananii warra gartee lubbuu wal baasee gartee uummata isaa ofa kaayyatee karaa raameessee gartee lubbuu isaanii seef godhee har'aan tana duunee kaanee biyya irraamnee kaanee warri jiruun dhiira akka teetiiti bara. Ati dakkitti garaati jecha warri gartee Oromoo fattaalu jiru Oromoodha.
nama biraa harkan kaayina gizee isin badii qabdanis dhugaa isinitti himamuu qaba maaliif jajjabeen maa fattaalamti jajjabeen gartee karaa isin deemtu maa fattaaltan maa jala deemtanii himtan faradaa teessan maal harkattarraa himteef lubbuu namaa balleessuudhaaf eera kamtuu sii kanne maal irratti himta maal irratti jala deemtee waan hin beekne gartee nama jifiin jajjabee keessa hin jirre nama gartee woboo keessa hin jirrellee lubbuu namaa ka balleessu jiru ijoollee Oromooti barbaachisaa ta'an maqaan keessan gabbaha amnallee miti hawaasa baasu taagana maqaa keessanii wajjin ganda keessanii wajjin warri gartee fattaalu jirtan ganda keessanii wajjin sin baaf ijoollee bilaashi maa duuti maal taatee balleessan maaloonni balleessanii maal maa faraddan Oromoon dhiirummaa qabne etta malee dhiirummaa qabdan silaa dhiirummaa qabaatanii gartee yeroo ammaan tana woboon magaalaa keessa sinii galee biyya keessa sinii galee gartee woboon isin bira jiraate teessee irrallee jarri kun wallahi lazim dhiira dhuga dhiira silaa taatanii isin gartee jajjabeen isin bira jirtu dhalan jenne dhiira hin jenne deemtaniiti gartee warri miliyoona 5 miliyoona 10 fakkaateeti warri miliyoona 65 ara nam tokko fakkaatee deemu jira kun maaliif ta'uu qaba du'aan jirtu mana keessa du'uun jirtu ala du'aan jirtu mana hidhaa keessas gabbaasanis rashanutti hin jirani wobo sappoorti gooti gettee mana hidhaa keessa tortorutti hin jirtu namni laal taraa takka du'eediti lama daqiiqii keessa seenuu qaba illii keessa seenuu qabda dhiira Oromoo yoo taate illii keessa seeni akkamittiin kan qabsoon ati qabsaa'eef qabsoon ati gartee ani uummata kana bilisoomsee uummata kana gartee qeeroon bilisoomsee uummata gartee kaalsii namaa dhiquu ture warra ergannoo namaa ta'uu ture arraati angoo baaftee jarri san gartee arrallee deebi'ee sira shanu jira akkamittiin illii keessa seena akkamittiin qiimii keessa seena akkamittiin gartee illii hiitana keessaa bahee saba kiyya bilisa baasettee akkamittiin yaadne jarri kun maalirraa gartee doktora profeesar cufti isaaniitu gartee waraana keessa seenanii hidhatanii saba isaa haati teenya Tigraawaayi ana Tigraawaayi jaanii arra miliyoona meeqa fakkaatanii gabboo jiran maali jecha saba isaatiif jecha aanaa isaatii jecha rahima isaatii jecha namni keenya maal wal fattaala maal wal himtan kijibni kun qayyoo bitolo namni ammaan tana keessatti Oromoo fattaalu jira Oromoo geessee Oromoo rashansiisu jiraan kun maaliif ta'a dhaabbachuu qaba yoo kun hin dhaabbatiin maqaan keessan ganda keessanii wajjin gartee waan ati fakkaatti wajjin gabboof ta'a yeroon eeggachaa jirra yoo if gorsuu baattan if gorsitan yoo if gorsuu baattan ammoo toolaa miti boortaa isin gorsiisa akkasin beektan isin hojii deemnaan jajjabeeffamuu qabdi eenyooch haadhatee gataree bitaatu san gartee akkasiin reebbi hin taaneef dhaabbataniif yoo ati humna qabaatte namni si kabaja yoo ati humna qabaatte gartee namni kabajaa si qabaata yoo ati humna qabaatte jaalala harkattaan yoo humna qabaatte gartee bikka cufarraa gartee ani Oromoodha ani shanyitii Oromoodha yee afaan keessi banaan yoo humna qabaannu namni garagalee si ilaalu jiru Oromummaan gartee dhiigummaadha Oromummaan gartee foonkeeti Oromummaa keetiin proud ta'in yoo ati proud hin taane eenyu kasii ta'uun gartee ati gammachuutti qabaachuu qabdan Oromummaa keetiin tiboonuu qabdan Oromummaan gartee ta'u manini balleessina jee galgala gadam gartee qaxiraatti bulu jiru tamtami taati gartee warra balleessu hojii dhaabbattee Oromoo balleessu jirtu kun baqan shame on you guys warri fattaalu jiru kaniin quba qabuuf hin baan kanaafuu jajjabeessanii gartee bira dhaabbachuudhaan nageenyi dhufuu deemu jiru nageenyi deemu illee jiru waraanaaf deemu maalla inni harkate waraana irratti ta'uu deemu gartee waraanaaf gartee ready ta'uu jiraan kanaafuu Oromoon teesseen du'iin manattis du'aa jirta mana hidhaattis gabbaasanis rashanaa jiran alattis du'aa jirta Oromoon takka akka ammaa kana duutee hin jirtu Oromoon akka ammaa kana gartee tuffatamtee hin jirtuun tuffii tana keessaa kee baasuu danda'u eenyu jajjabee humna taatee fi bira dhaabbattee fi ani Oromoodha jii proud ta'eef ani Oromoodha Oromummaa kiyyaaf hin du'u jira Oromummaaf du'aa jirta Oromummaa ta'e balleessu jiran si balleessuu deeman hanqa teessee jettee si keessaa baasa yoo eeggatu taate taa'ee eeggadhu kanaafuu uummanni rafaan jira siif gartee uummata gartee teessee wanni eeggattuuf hin jirtuun jajjabee kee gaachana taatee fi bira dhaabbattee gartee ilmaan ayyaa bira dhaabbattee ilmaan ayyaa san gartee asiin bahan achiin bahan gartee fattaala kee dhaabi fattaalli kan kee wanni sii godhate akka illee hin jiruun qoonqoorra nyaattu jecha Oromoon gartee waan xiqqimii yeroo xiqqoo takka jecha ijoollee jajjabee lubbuu isaanii balleessu turan tani gara na gubeen
Saniif hin dubbii jiraan. Arra warri gartee miliyoona 5 kun gartee miliyoona 5 taaniiti arra gartee miliyoona warra 65 san caala taanii argamu jiran. Lolaaf qophaa'u jiran. Mootummaanis lolaaf qophaa'aa jira. Kijiba nageen hin jiru. Kanaafuu ijoollee waboo bira dhaabbattee gartee gaachana taatee fi bira dhaabbachuun dirqama cufa keenyaati. Namni cufti nu gartee gaachana taatee fi bira dhaabbachuu. Oromummaaf du'aa jirta. Oromummaan dahaaba, Oromummaan dhiiga. Bikka fedhe taanaan bikka fedhe jiraadhu Oromummaan dhiiga. Si balleessuu deeman. Du'aa sijjeessuu deeman. Si rashanuu deeman. Qiimii keessa seenaa Oromoo. Oromoon gartee akka duri gartee Oromoon gartee mali tololtummaa maaree maxxanfataa fi maaree fi jinnii baan kan keessaa ba'an Oromoon illii keessa seenuu qabdi. Qiimii gartee akka keessaan baane akkas ta'uu qabda. Oromoon nurraa kafalatti yaanii haasisuutanii. Akka dursanitti gartee lakki dhiifnee fi dhiifama goonnee fi of fidhaman no. Qiimii keessa seentee illii keessa seentee gartee Oromoo yoo xu'ine Oromoo nurraa kafalatti hajaanii susaatanii. San eenyu susaachisa? Ati susaachisa. Yoo ati humna qabaatte, yoo ati gartee gaachana qabaatte, yoo ati gartee jajjabee qabaatte sodaachifamta. Yoon kaanoo gabbaasanii rashanan eenyu abbaasaa dubbata. Amma silaa waliin dhaabbanneeni warroottii abbaa gadaa warra jeese maqaa isaaniitii fi hajjeese taa'u jira hidhaan seenne. Osoo waliin dhaabbatanii jara kana gartee ifiin shanyii warra kana ajjeese mana isaati hojjarra gubdan. Dhiirummaan qabdan. Maaliif taraa oliitti hin deebi'u? Akkasii gubeessan taa'u jira sinii himnee jira bar. Abbaa ajjeese sinii himnee jira bar. Ajajatti kanneen sinitti himnee jira bar. Dhageessanii jirtan gurraan dhaggeeffachuu miti hojjitti akka baarii jijjiiru. Gartee kaa ajjeesisiisa gartee mana isaatiif isa laa beenzilatti neexanii bam daseet lubbuun namaa laman deebitu. Yap maaliif isaanuu akkamitti abbootii teenya ajjeesan abbootiin gadaa badiin qabdan jarri sallaan abbootiin tiyyasan nama rarti. Ajjeesanii du'a isaanii waakkatanii awwaala waakkatan tanaaf nama rarti. Kajjeesa taa'u jira nama biraatiin sababa barbaadu jiran. Sababa nama biraatiin gartee nama biraatiin no kajjeese nama sadii firan kutan. Dawaa qoruulii dandeessanii onnee ni qabdanii dhiirummaa ni qabdanii nama gartee Oromoo irratti gartee afaan banee dubbatu yoo afaan isaanii qabsiistan kabiraa afaan hin banu. Afaan banuu san maal abbootiin gadaa san ajjeesanii awwaala waakkatanii ammallee gartee heeraaf hin dhiyaatin taa'u jiran. Kana galgalaa ganama dubbattee gartee miidiyaa kanarraa dhabamuu baate gartee galgalaa ganama gartee justice warra abbaa gadaa kana gatanii gaafatiin Oromoon gartee torbaan takka iyyiti. Torbaan takka boodoo ni irraanfatanii jira. Haa caaluu ni irraanfanne nuti. Ammallee justice haa caaluu gaafachuu qabna. Abdii Jabbaariin ni irraanfanne. Ammallee gaafachuu qabnaan. Mucaa gartee wallisaa tokko haa dura haa caaluu dura ajjeesan sanis hin irraanfanne. Gartee ijoollee gartee qawwee irra kaanii ajjeesan karaa wallagga kanatti hin irraanfanne. Akka malee ajjeesan. Ijoolleen tun gartee heeraa fi seera maletti ajjeesan. Kanaafuu heera isaanii gaafachuudhaaf gartee yoo ati jabaatte yoo ati gaachana qabaatte. Yoo gartee humna qabaatte dhiiga saba keetii gaafattaaf yoon kan bu'aan qabdu boo'insi kan keessa laalamaa labteessee tumu gartee restis bis namaa du'e akkasii abaluu du'e du'a gartee rabbiin itti dhufee du'e malee du'a kaan nuuf kafalin dubbatina duuti kaan kafalamuu qabdi Oromoo ajjeese dhiisi Oromoo akkana dhee dhooytee funyaan cabsitee irraa kafaluu danda'u gartee walirra tumsuu danda'uudha Oromoon. Wal bira dhaabbachuu danda'u ani eenyu ati Oromoo cufti keenya Oromoo wanni duunuun maal maqaa Oromummaatiif duunu maaliif nu balleessuu waan barbaadaniif kanaafuu Oromoon gartee gaachana walii taatee wal bira dhaabbattee gartee sagaleen takka walii ta'uun Suudi Arabiyaa keessatti duu jiru kan Suudi Arabiyaa keessatti gartee hidhamee achi keessa dhaluu jirtuu fi warra garaa qabu hidhanii fi gartee ijoolleen achi keessa duute san gartee Oromoodha. Oromoo waan ta'aniif hidhamuu jiran wanni biraa takka hin jirtu. Gartee waan Oromoo taateef gartee gaddeebitus gaafiiraan deebitu san waan jaanii amananiif hidhamanii jiranii san ana gattee yaaduu qabda. San gartee si dhaggeeffamuu qaba saba kiyyatteeni. Ha gartee akka malee duu Oromoodhaa gartee wani du'eef maali gartee wani du'eef takka jirtu namni gartee waa balleesse heeraa fi seeraaf dhiyaata. Kasan dabara gartee kanuma gabbaasanii rashananii gisee biraa deeman ati dandeessu gartee irraa kafaluu danda'uudha. Amsanitti ni mugaa beektanii. Oromoo ilkee irraa qabsu danda'uudha. Funyaan isaa cabsitee akkasitti kabachisiista. Yoo akkas hin ta'in gartee kabajaa Oromoon harkachuu hin teessuun. Oromoon nurraa kafalatti jee namni sodaachuu danda'u.
yoo san hin ta'in yoo ati gaachana waliin ta'in yoo ati wal bira dhaabbatin yoo ati gartee gaachana waliin ta'in wanni biraa takka hin jirtu. Yookaan ammoo kan abaluu du'ee jira abaluu du'ee jira abaluu du'ee jira amma qaanfadhaa. Saba guddaa kana taanee namni gartee nuti namni jirre nu jeesee gartee teenyitoo boo'aa oolu qaanfadhaa. Namni qiimii keessa seenuu qaba. Oromoo namni taatan qiimii keessa seenuu qabdan. Afaanii bichaa osoo miti takbaariidhaan hojii jijjiiruu qabdan. Yoo san hin ta'in Oromoo nurraa kafalatti yaani sodaachuu qaban namni. Yoo akkas hin ta'in ilmaan keen tuqan. Ha Jabuuti keessa jiran hin tuqan. Ha Soomaaliyaa keessa jiran hin tuqan. Ha gartee biyya Arabaa jiran hin tuqan. Nurraa kafalatti yaani si beekani. Amma Soomaaliyaa irra guddisi gartee ilmaan Soomaaliyaa tokko bikka takka yoo tuqan ka as jiru irraa kafalan. Kanaafuu ilmaan Soomaaliyaa fitti tuqan. Manni fitti tuqin hin baane nurraa kafalan gaanii waan beekaniif. Akkasii sodaachifamuu qabda. Ilmaan keessan biraatiif gartee nagee kannuudhaaf. Yoo san hin ta'in gartee Oromoo maarree du'ee jira ammaas maareedhaa jettanii mani gara du'aa maxxansanii du'aa gartee kan masti dhufte gartee sadii maxxanse. Gartee rabbi rahmataa godhannee du'aa inni goonaaf san dabarte Oromoo du'eettee ilmaan Oromoo takka illee hin maxxansin kafalachuu danda'uudhaaf illi keesseente tun maaliif darree deebi'ee dubbadanii beektanii ni addabanne obboleen kiyya. Biyya Amaaraa keessatti ijoollee tamaareetiin ajjeesaniiti reefka bichaa gad deebisanii afaanumaan dubbannee oosne. Ijoollee sana namni jastii gaafatee hin jiruun. Haacaaluun deessaa ajjeesaniiti jastii namni gaafateef hin jiruuf. Afaanumaan dubbatanii osoo takbaarii jijjiiru. Oromoo yoo akkas taate bichaadha. Gartee sodaachifamti. Yoo akkas taate bichaadha. Yoo akkas hin ta'in gartee Oromoon garamu boo'insa. Dadhabanne boo onnee horaa. Onnee hoo qabaata dhiira yoo siin hin jaan. San dabarte gartee nagara bi Oromoo himatin Oromoon generation namaa akka jiru kanatti maaliin Oromoo godhe jaaf gaafadha. Maaliin Oromoo godheef. Gartee Oromoon tiyya gartee ani maaliin Oromoo ta'e jaaf gaafadha. Jarri abbootiin teenya gartee waan isaan dalaganii kutan arra teenya ilaa farfachaa jira bara. Hayyuun keenya waan gartee eenyuun Taaddasee Birroo waan jee ilaa farfachaa jirami generation keenya kun gartee dargaggeessa qabi. Gartee cufti keessanuu gartee namni Oromoo katee generation keessa kana keessa maal daleedan. Ijoolleen kee yeroodhaa histirii uumtee biraa kutte. Sigalee kaddu'ee fi jiru gidduutti histirii takka gartee waan qabatama qabaa uumanii lafa kaayan. Dara gartee qawwee qabu, warra humna qabu, warra maallaqa qabu gartee akka gartee firaa darbuu danda'an garsiisanii jiran. Generation keenya kunoo maal dalagu jira? Wal fattaanuu irratti, wal qabsiisuu irratti. Wal jala deemtee olola warra banuu irratti faradaadhaan fiiguu irratti sanirra dalagaa jira. Shame on you guys, shame on us. Cufa keenyaafuu qaanyii sablina guddaadhaan kana keessa akkami baan Oromoon jabaachuun humna siidhaatiin gartee Ortodoksiitis iyyaa jiran immoo warra Ortodoksii Oromoodhaa bira dhaabbadhaan iftaanii haa dhaabbatan. Ortodoksiin gartee mataa isii qabaattee gartee mana siitiin haa dhaabbattuun sagalee taaf. Bira dhaabbadhaa isiniif jirra obboleen keenya jaan bira dhaabbadhaan maaliif iyyaa jiran amma sagalee isaanii dhageessaa jiran sagaleen isaanii dhageeffamuu qaba bira dhaabbachuu qabdan bira dhaabbachuu qabna gartee isaaniif sagalee ta'uu qabnaaf dirqama maaliif dhiigummaa qabna kaa'a amantiin taabbaati garuu ammoo Oromummaa dhiigummaa qabna waan san taateef sagalee taatee fi warra Ortodoksii Oromoodhaa gartee warra ammaa tana sagaleen isaanii dhageeffamaa jirtu. Birate dhaabbattee gartee gaachana taatee fi gargaarsatus ni gargaaraan haa humna isaaniitiin gartee mana isaanii uummatanii haa mana isaanii kana ijoollee isaanii barsiifatanii gargaarsa barbaadanii ni gargaara bira dhaabbanna obboleen keenya bira dhaabbachuu qabna gaachana ta'uu qabnaaf yoo san hin ta'in bu'aan qabdan sigalee kanaafuu Oromoo wal cina dhaabbachuun gartee bikka fedhe sagalee Oromoo gizee dhageesse biran kutiin laali maal jechuun jiraajii sagalee kannii gurra kanniif bira dhaabbaddu saba kee biratti. Yoo saba kee bira dhaabbatiin namni bira dhaabbatu jiru Oromoon galaana kana gartee akka waliin dhufuun barbaadan galaana kana gartee akka inni faca'ee cirracha keessa faca'ee gartee akka faca'ee dhufuu barbaadan kanaafuu galaana kana waliin qabuun maal Oromoo gartee Yurooppii jirtu Oromoo Afrikaa jirtu Oromoo gartee Ameerikaa jirtu Kanaadaa jirtu Yurooppii cufa keessa jirtu gartee kana cufa waliin qabdee gartee ati Afrikaan gartee kiingi ta'uu qabaachuu qabda mataa Afrikaa ta'uu qabdan maaliif sirna gaarii waan qabduuf sirna bareedaa waan qabdu sirna Oromoo qabduutu har'a Ameerikaa kana keessatti gartee dhalaa kabajuudhaa fi gartee jiran leelis faristii amma akka faranjii jettu kan gartee kabajaan even sirna heera bulmoota Oromoon qabduutu Ameerikaa kana keessa fayyadamu jiran sigalaami afaan faranjii waan nu himaniif malee heerri kun Oromooti hojii walitti deema
probably kan Oromoo kana hatanii gartee fi feerri gortanii jiranii akkasitti fudhadhee jira mataa keeyyatti. Kanaafuu Oromoon gartee galaana kee kana walitti qabuudhaaf galaanni kee kun gartee nurra garagala jaanii waan sodaataniif gaachana kan kee wal cina dhaabbattee gartee Oromoo sagalee takka wal bira dhaabbachuu kabaju. Jajjabee kabaju. Jajjabee yoo jiraate gartee kabajaa qabaattaan gartee kanaafuu Oromoon gaachana walii ta'uun dirqama ta'a. Ani Oromoo amma booda gartee fattaaltiiwwan dhagee wallahi guyyaa san gartee rabbiin nuun hambariin. Maal gootallee yoo ta'e na gaafatan weellee godhuu miti saaxil baasuudhaan deebi'u. Abbaa fadhillee maan taane irraa illee hin deebinu. Even tokko fattaalee wooboo tokko fattaalee tokko irra gartee rakkina tokko irra geesse faamilii teetirraa ka'e itti himna dhugaa jiru. Yoo tokko Oromoo wooboo fattaalee kara kanaan bahan achiin bahan jee information isaa nu bira dhufnaan gartee faamilii warra keessan irraa ka'e akkasii walitti himna. Gizeessan arraba saamurra. Gizeessan naamusaa qabataan. Jajjabee waan gartee fattaaltaniif hin qabaniin jajjabee bira dhaabbachuudha gartee humni isaa bakka cufa keessa ficaatee jirtan dhiirani taata deem bira dhaqiitti hidhadhu. Deem bira dhaqiitti gartee qaama kee diriirsiin. Deem bira dhaqii gaachana ta'eef bira dhaabbadhu. Jaalalasaa gartee garsiisaan gartee naayecha gartee ala gabbaatan naayecha gartee du'aa jirtan naayecha jaati mooraalii taaf namni gartee yoo qaamaanillee keessa dhaquu dhabdan gartee mooraalii taaf naa jiraadhu jajjabee koonaaf jirtaa jiini jettee mooraalii taaf mooraalidha bilaa lameetti kireetan ana tigraawwaay jira naayikonnan jechaa olala naayikonnan deemaa laala bikkam cufarra miidiyaa isaa irratti maaliif ummata isaa warra lubbuu kan nu jiruu fi gaachana ta'aa jira. Sigalee if duuban deemnaa ikonnan siniif galaanii akka jiraannu tutanaafuu Oromoon gartee yoo akkas hin tahin oduu bichaan faayidaan qabdu tagbaarii jijjiiru tagbaarii yoon jijjiiriin gartee teessetti Oromoon akkasii kuni saayikoloojistii effekti ol godhudha. Kanaafuu Oromoo onneetti bituus gartee gaachana ta'uudhaaf jabeestee gartee samii tana geessuudhaafis ilma namaa.